السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أوروتو ويلكم الشمار كفونون دكيسانو آلاف بيكيسا تيكا قد وصون جن نجين كيسنا كابوكم دم تكيسانو أمانتي كتا غند وصون جن وردفتوتا كي يوروني جل قبر رحان قمان وردفتان قلتوما قلن كيسان دتشا حاتو إيجا وردفتوتا كي يوروني أروتان لي ويلكم بقام يوتيوب channel كي أنا قان نفتاني مادين أفتا subscribe like share godha warroon duralle like share gochuun dagatina YouTube channel kiyatti dabalama maatii YouTube channel kana ta'asinin jedha egaa hordoftoota kee akkuma sirraa argitan kana har'a waa'ee dabaluu maallaqaa akkasuma dirham akkasuma riyaal akkasuma diinaara biyyoota garaagaraa daballi isaa karaa baankiitiin garmalee guyyaa guyyaan jijjiirama argisiisaa deemaa jechuudha. Waa'ee isa kana irraa dubbachuu dhufe hanga samoona kana mallaqni odda dabalee guyyaa torbee tokko lakkoofsiisee jira amma torbee tokko xumuruuf deemaa jechuudha. Odda mallaqni dabaluu eegalee jechuudha. Guyyaa guyyaan jijjiirama agarsiisaa deema malee hanga ammaatitti hin qannafne jechuudha. Dabalamaa deema hin dhaabbataa fi akkanuma itti fufaan isaa hin beekamu jechuudha. Gara tokkotti mallaqni dabaluu nama gammachiisa. Akkuma nama dabaluun isaa nama gammachiisu san nama gaddisiisallee maali yoo jettani tarii namoonni gammadanii jirtan maallaqni dabaluun isaa maallaqni asii dabale jechuun biyya keenya jireenya illee dabale jechuudha. Akkasuma jireenya wanta jireenya bichaatii miti wanni maan ilmi namaa itti fayyadamu kulliin isaa dabale jechuudha. Maallaqni dabale jechuun tokkoffaa ani wanni na gammachiise maallaqni dabaluun namoota karaa baankiitiin nama irratti amananii ergatan hin qabne jechuudha. Nama karaa hawaalatiin nama irratti ergatan hin qabne namoota nama amananii irra ergatanii namni nyaateetiniin bulooku isaan godhee maallaqa isaanii kun of cinqee kun of rakkisee kun yaaddee kun maallaqa ofii dhabee obsee itti dhiise namoota akkanaa kanaaf dabaluun isaa hedduu na gammachiisa. Namoota horri bira dalagan karaa hawaalatiin hin ergineef uummanni tokko ishiin jedhu karaa baankii malee karaa hawaalatiin namaan ergu jechuudha. Keessumaayyuu ijoollee amma haaraa dhufan kana birrii isaanii jarri akkaawuntii irra galchitiif malee birrii karaa gabaa gurraachatiin hin ergituuf jechuudha. Nama beeyne ittillee ol kaanii birrii yoo argatan birrii isaanii meeqa kan kadhabee boo'ee jechuudha. Bakka kana nana maallaqni dabaluun hedduu tokko na gammachiise. Yeroo ammaa kana hindaa'um karaa bilaak maarkeetiin birriin hafee osoo karaa baankiitiin ergatanii amma birriin karaa baankiitii fi birriin gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarkeetiin ergamu wal bira dhufee jira jechuudha. Birriin karaa baankiitti hawaalatiin ergamu 32, 33, 34 kanaan ergamaa jira jechuudha. Amma birriin karaa baankiitiin deemee riyaalli tokko birrii 27 saantiim 4 ta'ee jira. Akkasuma dirhamni tokkollee birrii 28 fi birrii 28 jechuun birrii xiqqoo hanqataa jechuudha. Birrii 90 saantiim 90 wayi. Akkasuma diinaarri kuweetii tokko karaa baankiitiin 300 fi birrii 35 fi saantiimii meeqa muraasa akkana. Biyyootuma hundarraayyuu doolaarri Ameerikaa tokko meeqa hojjetan karaa baankiitiin birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba wayii jechuudha ka jala deemu jechuudha. Akkasi karaa duraan birriin karaa baankiitiin doolaarri tokko birrii 57 qofa. Amma birrii 100 fi 2 galee jira jechuudha. Karaa baankiitiin doolaarri tokko birrii 100 fi 2 galee jira. Wanni hawaala ergachuu fi cinqamtaniif hin jiru jechuudha. Akka gama kiyyaatitti jechuudha. Isin mirga keessanii feetan hawaalaa ergattan feetan baankiin ergattan baankiif hawaalalleen amma wal bira qixxaayetiin hin jira jechuudha. Hawaalaan wanni inni dabalee hin jiru jechuudha. Jijjiiramni wanna qabu hin jiru jechuudha hawaalaan. Baankiin garuu guyyaa guyyaarraan dabalaa deema. Asiin dura birriin takkaa jechuudha guyyaa 2-3 keessatti yeroo dabalu sanitti birriin takkaa 17 19 taatee jirti 20 taatee 21 guyyaa guyyaan akkasumas cammaru har'a birrii 27 galee jira jechuudha. Hanga birrii 27 fi birrii 4 ta'ee jira.
riyaalli takka birrii 27 ta'ee jira jechuudha karaa baankiitiin. Birriin hedduu dabalee jira. Akkuma san wanni hunduu akka dabalu asumaan beekaa jechuu barbaadetiin na keessaa namoota biyya namaa jiru kana tarii maallaqni nu dabalee jedhanii gammachuu ni mala. Akkuma maallaqni asii dabale san jireenyis biyyaa dabala wantoonni hedduu dabaleetiin jira. Wantoota akkuma birrii amma samoona kana gatiin isaa akka malee ol ka'ellee waa'ee paaspoortii ilaalchisee waa'ee xiyyaaraa ilaalchisee kunillee dabalee jira. Akkasuma wantoonni hedduunleen rabbiin nu haa laaffisu akkuma birriin dabale kana dabaluu isaa waa takka shakkiin qabu jechuudha. Rabbiin haa laaffisu wanni hunduu ni dabala rabbiin haa laaffisu. Kamiidhamu maaliif nama keenya ka biyya keessa jiru ka maallaqa hin qabne ka waan guddaa jijjiireetiin maallaqa guddaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Kamiidhamaa jiru asii nuyiin asii dalayni maallaqa argannu kunillee anu asii maallaqni guddate jenne malee jireenyillee akkasuma dabalaa deema. Rabbiin nuuf haa laaffisu. Maallaqni guyyaarraa guyyatti dabalaa deema. Yoo akkanatti guyyaarraa guyyaan itti fufe maallaqa karaa bilaak maarkeetiitti ni taraa jedhee yaadaani. Maallaqa guyyaa guyyaan jijjiirama baay'ee argisiisaa deemaa jira jechuudha. Karaa bilaak maarkeetiitiin dhiiftanii horroonni nama amantan hin qabne horroonni nama irratti ergatan hin qabne horroonni keessattuu mana madaamii keessa cinqamtan baga gammaddanii isiniin jedha. Horroonni karaa ittiin ergatan hin qabne horroonni jarri ishii isiniin hin jenne karaa hawaalatiin isin jarri dhorgatte horroota akkana kana baga gammaddanii birriin hedduu dabalee jira. Wanni isin hawaalaaf cinqamtan takka illee jiru baankiin ergadha birrii keessanii yoo of duratti dhaabate taanii hin beeku. Ammaan garuu birriin baay'ee tokko oovarii ta'eetiin guyyaa guyyaan dabalaatiin jira jechuudha. Birrii hawaalaatiif baay'ee tokko wal qixxaayeetiin jira jechuudha. Birrii garaagarummaan isaa birrii 3 qofa. Riyaalli takka birrii 30 taati jedhan karaa bilaak maarkeetii yoo sarafamte garuu horroonni hawaalaa kana namarraa fuudhu 34-33 nama ergaa jechuudha. Hisaaba kanaan herreegadhu namaan jedha. Birrii hawaalaa meeqaan jette yoo jedhanii 33-32-34 yookaan 33-50 jira jedha. Haala kanaan jijjiiranii jechuudha isaan. Kanaafi hordoftoota kiyya akkuma maallaqni asii dabalu jireenyillee achi biyyaa dabala. Homaa wanni baay'ee jijjiiramni jiru hin jiru garuu baankii fi hawaalaan ergachuuf cinqamu isa kana baay'ee namatti waan toludha jechuudha. Ganaa karaa hawaalaatiin ergachuurra amma eega birriin wal qixxaaye karaa baankiitiin ergatu caalaa jechuudha. Karaa hawaalaa nama hin beekne irratti yoo ergatan baay'ee qalbiin nama cinqamti jechuudha. Amanuuf yookaan birriin kiyya maal ta'e na laata achi ga'e moo akkam ta'e laata yookaan namnummaan irra bilbilan kunu nama hifataa jechuudha. Bilbilanii amma birriin kiyya ga'ee biyya ga'ee birriin kiyya maa ga'uudha birriin kiyya maa ture hangamiin ergite hangam ta'a jedhanii yoo gaafatan baay'ee nama hifatanii jechuudha. Warroonni karaa hawaalaatiin ergan kanaafi warroonni mana madaamii keessa jirtan keessumaafuu ka amma haarawaa dhuftanii jechuudha. Ka duraanii osoo hin taane ka amma haarawaa dhuftan kana irra caalan isaanii ishii jedhanii namaan erganii jechuudha. Hawaalaan namarra ergannaa nuuf ergaa yoo jedhanii karaa baankii isaaniitiin namaan erganii nama didanii nu baankiin si ergina malee hawaala siin erginu jedhanii ishii jedhanii irra caalan isaanii ni didanii jechuudha. Kanaafi keessumayyuu qeemamii yeroo haarawaa keessatti gara Saudi Arabiyaa dhuftee biyyoota garaagaraa warroota haarawaa dhufeef isiniif baay'ee tolee jira baga gammaddanii. Akkasuma horra dura jirullee kan nama hin beekne irratti ergatee hojii cinqamu ka asiin dura birrii gatiin isaa baay'ee gadi bu'aatiin ergataa ture. Har'a karaa gabaa gurraachatiin duraan ergachuuf baay'ee yaaddaa cinqamaa ture. Baankiin yaada malee ergama. Bakka kanatti nama gammachiisa. Garuu bakka biraatti homaa birriin dabaluun jireenyi dabaluudha. Rabbiin haa laaffisu. Jireenyi osoo bareeda ta'e birriin dabalee baay'ee namatti tola. Rabbi haa laaffisu taanii ammallee isumatu jira. Hawaalaan dhaabbatee karaa baankiitiin maallaqni guddaa ta'e argachuun immoo isa kana ana kanatti tole. Inni kun baay'ee namatti tolaa jechuudha. Birri ofii yaada malee sodaa malee shakkii malee cinqamuu malee karaa baankiitiin yaada malee ergatanii karaa kanaan baay'ee bareeda waan namatti toludha. Jireenyi biyya keenyaa
ol dabalu ka qaala'u kunillee osoo jijjiirama argatee gudda duubaatee osoo jijjiirama argatee baay'ee namatti tola. Rabbiin haalaaf sukaa taanii ammallee kanallee rabbumatu jira. Keessumaayyuu namoonni karaa baankiitiin ergatan birriin isaanii baay'ee xiqqaa ture. Maaliif yoo jarri hin ergineef waan godhan hin qabanii birrii ofii karaa baankiitiin ergatanii birriin karaa baankiitiin ergan duraan birrii 15,000 bichaadha jechuudha. Riyaalli 1000 takka birrii 15,000 bichaadha karaa baankiitiin. Amma 30,000 jala kalaa'ee jira akkuma karaa gabaa gurraachatiin jechuudha. Kanaaf warroonni cinqamtanii namarraa ergattan dhabdanii birrii keessan zollomamtanii warroonni jarri isin diddee birrii xiqqishuun ergataa turtan baga gammaddan amma karaa baankiitiin ergachuu dandeettanii haga gaafa birriin kun itti dabalamuun isaa itti fufee ni dhaabbatamoo ni zallaqaan isaa beekamutti birrii keessan karaa baankiitiin ergachuu dandeettanii waan baay'ee namatti tolu. Yoo dhaabbates illee viidiyoo irraa dalagaa yoo dhaabbate isiniin jedhee viidiyoo irraa dalagaa yoo zallaqe tolteeyyuu rabbiin biyya keenyallee kawaa hundaa barakaa kawaa hunda jireenya bareedaa jireenya overii qaalii ta'e osoo hin taane kan jireenyi qannasee namni rakkataan hundi hajamaan hundi hajaa isaa guuttatee muraada isaa guuttatee gammadee jiraatu rabbiin haa taasisu. Asiinuu maallaqni nu dabale jennee gammachuu bichaa miti jireenyi biyya keenyaa qaala'ee gadilas jedhee jireenya bareeda jiraataa jira ilmi namaa jireenyi jennee itti gammannu rabbiin haa taasisu. Maallaqni asii dabalee jireenyi dabalulleen tokkomaa homa jijjiiramni hin qabu jechuudha. Wanni namatti tolu bichaan karaa bilaak maarkeetii kana dhiisanii karaa baankiitiin argachuu kana maallaqni dabaluun kana gammachiisu kana garuu biyya keessa jireenyi ka duraaniitu qaalayaa malee kasaan caalu dabale taanan baay'ee nama jibbisiisa. Taanii rabbi haa laafisu hordoftoota kiyya. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa yoo isinitti tole laayikii, sheerii, sabskiraaybii gochuun dagatina warroonni haaraa taatan warroonni hanga mana jajjabeessaa turtanillee laayikii, sheer gochuun dagatina. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayikii, sheerii gochuun dagatina. Baay baay hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti isinin jedha hordoftoota kiyya.